ታትሞ የሚኖር ዘላለም አረንጓዴ ምድር አረንጓዴ ዓለም ተስፋን የሚሰንቅ ተስፋን የሚዘራ አረንጓዴ ምድር አረንጓዴ አሻራ አረንጓዴ ምድር አረንጓዴ አሻራ akka biyyaatti ashaaraan magariisa guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 700 dhaabuun gaggeeffamee jira. Adoolessa 24 bara 2017 bulchiinsa magaalaa Asallaatti duulli guyyaa tokkoon biqiltuu miliyoona 1.6 dhaabuun gaggeeffamuun eegalameera. Kutaaleen hawaasa garaagaraa dhaabbii biqiltuu kana irratti hirmaachaa jiru. Akkasumas kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa obbo Tsimee Tsaggaayee ergaa galateeffannaa duula dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa gaaddisa dhaloota boruu adoolessa 24 kutaalee hawaasa hundaa fi dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa adda addaa sagantaa kana irratti hirmaatan hundumaaf ergaa galateeffannaa dabarsan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa kabajamoon obbo Tsimee Tsaggaayee ashaaraan magariisa madaala uumamaa eeguu cinaatti wabii nyaataa mirkaneessuu carraa hojii uumuu fi misooma iikooturizimii waan ta'eef badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuu keessatti hiika guddaa akka qabu erga ibsaniin booda sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisa bara 2017 dhaadannoodhaan dhaabuudhaan bayyanachuu jedhuun biqiltuuwwan gosa adda addaa akka bulchiinsa magaalaa Asallaatti miliyoona 1.6 ol dhaabuuf karoorfame dhibbantaa dhibbaan milkeessuun akka danda'ame dubbataniiru. Kanaaf qaamoleen dhaabbilee biqiltuu kun karaa guutuu ta'een akka milkaa'uuf hojjetaa turan abbootii gadaa, haadholii siinqee, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa, abbootii qabeenyaa, daldaltoota, dargaggoota, dubartoota, qaamolee nageenya sadarkaan jiranii, hooggansa magaalaa, hooggansa gandaa, hojjettoota mootummaa, dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas qaamoleen hawaasa garaagaraa waamicha ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed owwaachuun barii barraa kan ka'uun ashaaraa kaa'uun rooba fi rakkoon osoo isaan hin daangessin hirmaannaa ho'aadhaan sagantaa ashaaraa magariisa bara 2017 akka milkaa'uun halkaniif guyyaa kan nam'aa turan galateeffachuun biqiltuu guyyaa seenaa qabeessa kana dhaabbatee hanga of danda'utti hirmaannaadhaan kunuunfamuu akka qabus dhaamaniiru. Odeeffannoo wayitawaa bifa kanaa qabadhee akkasiin dhiyaadhuuf tiiktookii koo immoo laayik, fooloo, riipoost, koppii liinkii gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. ታትሞ የሚኖር ዘላለም አረንጓዴ ምድር አረንጓዴ ዓለም ተስፋን የሚሰንቅ ተስፋን የሚዘራ አረንጓዴ ምድር አረንጓዴ አሻራ አረንጓዴ ምድር አረንጓዴ አሻራ Seenaa magaalaa tokkoo, magaalaa miidhagduu bareedduu, magaalaa aadaaf seenaa duudhaa qabdu, magaalaa haalli jiruuf jireenyaa, haalli qilleensaa ishii, haalli sochiin hawaasummaa keessatti babal'atu, magaalaa bareedduu, magaalaa Asallaa godina Arsii Bahaa qabannee isiniif dhiyaanna. Marree hamma xumura qophii keenyatti nu hordofaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaatti. Wanti ishee hundeeffama magaalaa Asallaatirraa kaanee har'a iddoo jirru kana iddoo miidhagaa bareedaa ilaalaa jirtan kana waa'ee isaa isinii biraan ga'uuf jirraatii amma xumura qophii keenyatti nu hordofaa jechuu jaalanna. Hundeeffamni magaalaa Asallaa bara 1907 kan hundaa'es immoo laga Walkeessaa jedhamu irratti kan hundaa'e ta'uunsaa ni yaadatama. Lagni Walkeessaa gaara Cilaaloo jalaa kan burqu yookaan kan maddi isaa gaara Cilaaloo gaara kiiloomeetira 4,000 ol ta'e jalaa akka burqu beekamaadha. Kana malees gaara kana jalaa lagni biraallee lagni bulqu laga Kombolchaa kan jedhamu ni argama. Har'a kan argamnu maarree laga Kombolchaa keessatti yookaan immoo iddoo bashannanaaf, iddoo miidhagaa, iddoo bareedaa, iddoo haara galfii, iddoo namoonni wantoota garaagaraa irratti gaggeessan, cidha garaagaraa, tiyaatira garaagaraa, bashannana garaagaraa irratti gaggeessan iddoo bareedaa kana sin daawwachiisnaa hamma xumura qophii keenyatti nu hordofaa jechuun ammas hawwii keenya. Bara 1907tti magaalaan Asallaa mandara akka turte beektonni yookaan hayyoonni seenaa magaalaa Asallaa qoratan yoo dubbatan akkas jedhanii dhugaa ba'u.
Shama akkuma beekamu har'a akka magaalaa Asallaatti bulchiinsa magaalaa Asallaatti 1,100 akka magaalaa Asallaatti dhaabbachuusaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kun har'a manni Huccuu Aadaa Mootii hojii tola ooltummaa irratti bobba'eetu jira. Ashaara magariisaa guyyaatti biqiltuu biliyoona 700 dhaabna kan jenne keessatti nutis ashaara keenya kaawwanneerra. Isaan kun kan nu duubatti argitan maatii fi hojjettoota mana Huccuu Aadaa Mootiiti. Baay'ee sin galateeffannaa sin jaalanna jennaani ulfaadha.